obboleettiin qabdu haadhaan qabdu no gali manatti neegi isa si wayya yeroo si ilaalan dhiira fakkaata achi booddee hojii wayin qabaa manumatti neegi jedheen hin be'e miskiina kana abbaa manaaki maaltu sin assareesin galgaloo lagarraa baqqacha lati kadhannaa kee roomraan yaadatta wanta arguun qabnii na agarsiisin jettee kadhata turte garuu moo maal godharee kadhannaan kee dhagaamni har'a wanta arguun qabnee argiteetta kan nama gaddisiisu argitees waan gootuun qabdu beektaa miti beeka yoo dagattee immoo si yaadachiisa mana koo keessa jiraattaa horii koo nyaattee bultaa uffatallee qarshaan biyya ormaa keessa jooree fideen uffatta horii koodhaan jiraachaa wantan barbaade waan godhe akkan barbaade waan godhe mirganatti dubbachuu qabdaare hin qabdu no gali manatti neegi isa si wayya yeroo si ilaalan dhiira fakkaata sigaa hanga ammaatti nan si dhaggeeffadheef si duukaa jiraachuu filadheen isti fakkaate si tuffadheen tole galgala yeroo galtuu mana kee fi qodaa kee qofa mana keessatti argatta anaan garuu bara baraan tasumaan argachuu hin dandeessu kana booda maaki nagadhiisi nadhiisi jechaan jiraam nadhiisi tole sin dhiisa kottu garuu ba'es keessaa cakka kana keessatti qofaa keessa hin dhiisu dhugaama cakka kana keessatti nadhiistee hin deemtu baay'ee mana yaadu maaltu si gash akkam barbaade ta'e toon ba'e si ilaallataasin bilbileeyyuu qabattee hin jirtu maal taateeti maaltu si gashee waa'een kun si ilaalu tokkoyyuu hin qabu teesset mee ol jedhiin ilaali kennaa wayna biraa qabdaa eenyudhati hinnayin wantan bara baay'ee waa tureen arrasitti argadhe yeroon tolaan si qalachaa ture situ nadi har'a garuu seexanis jaanjessitee caakkaa kana keessa siin naafidde hin iyyin namni si qaqqabu hin jiru obboleessa koo sin gaddisiisu callisa yeroon si qalachaa ture kana sitti hin fakkaanneewu maaloo nadhiisi obboleettiin qabdu haadhaan qabdu wantan maatii malee dhaladhe sitti fakkaata wantan bara baay'ee waa ture sababiin obboleettii qabuuf jedhee har'a hin dhiisu waan siin oolleef nan rakkisi maal hojjetta qofaa keessa anu akka jakeerraan baasne daqiiqaa 2 booddee ofirraatii baase kan sanaalaa akkuma nisi gochuuf turan si godha tole eenyu dhagaruwaati eenyummaan gosa hin fayyadu kan si fayyadu waan tan siif godhe lati amma eenyutu naaman hiriyyaan koo jala bultii cidha kottaa abbaa manaa koo faana ciiste ton jare akka itti warri mana keenya cidha keenyaaf qophaa'aa jiran nuti argite kan keessanoo dursee yoon sitti hima wayya maal waan hin silos keen qaba booris dhaga'uun keen oolu torbee darbee keessa hiriyyaa kee waliin dogoggoree ciiseen ture hiriyyaa maali ciisicha maali hiriyyaa makeeyyuu faana dhiifama hin ta'u kan irratti raawwattan kun soobadha cidhi keenya dhiyaateeraam kun soobadha nagadhiisi deemin ishee irraa adda baafadha piraankii na godhaa jirtu miti kan ammaan irratti hin gootan eeyyuutti meera si bira dhufaarte lati maafitti himte la yeroo ati safaana qoostee ammachaa turte dhaabis hin jedheen ture simoo sayyaada kana fide eessa deemaarti sin jechaa haaraam dhaabadhu yeroo ati latii bukkeen dhagee taphadha jettu dhiisiin jechaan ture maaki maalaa saartaa maaltu ta'e amma eenyutu naaman hiriyyaan koo jala bultii cidha kottaa abbaa manaa koo faana ciiste ton jare maaki maal taate hin fakkeessii waan hundaa dhageera ol jedhi ija koo keessa laalaa hin goone soobadha naan jedhe dafika dafinattiin siin jedhamu lamaan kee gantuu wayidha
Mucaan kee nama wajjin walii galuu akkamitti amma yoona jaalalli san qabne? Maal agarte? Saayirraa maal qabda gaaffii koo naa deebisi. Na qabee ture. Amma eessa ture? Lati. Maal ilaalta bareedduu koo beektaa moo? Lakki maaf nu ilaalu jedheenna no? Eessa ture? As keessa jirti. Qaamaan eessa jirtin siin jedhe? Warra sana ilaalime. Akka ilaaltutti wal jaallatu. Natti fakkaata. Qaama isaaniirraa moo onnee isaaniirraa? Anuun beeku. Tarii inni yookaan isheen yoona kana onneen isaanii nama kan biraa bukkee jira. Akkuma koo. Ati maal? Qaamni koo si bira jira. Onneen koo immoo ishee bukkee jira. Qalbiin keessa jiraa? Isa bukkee. Eenyu bira? Nan qoosisi bukkee jechuu godham. Maaliif bakka onneen kee jiru hin deemtu ture? Yeroo itti sammuun kee bakka onneen kee jiru sin naqannee jira. Maaliif waliin galan garuu isaan? Eenyu fa'a? Onneen keenyaaf sammuun keenya. Maakinaa sobsiisuu dandeessa. Takkaa sobsiiseen dhufa deemaan eegi. Kan hin jedhu hin jarjareere. Maalitti? Na irraanfattee jireenyaarraa gammachuudhaan jiraachaa jirta. Jaalala akkasuma salphaadhama. Saaminaa wajjin jirudha taanaan obboleessa godha. Obboleessa keedhan seenee dhiifama. Inni gaafichisti dubbadhe immoo miiratti tayaariin dhiifama. Miiraan taatee miti sababa gahaa waan dhabdeefdha malee. Dhaabbadhu yoomin xumure baay'een si yaadee jira. Maal ta'a akka keenya duraatti yoo deebineen jaalala keenyatti fufne. Amma ishee yaadaa jirtu isheesiif jettee duutu isheesiif cinqamtu isheesiif yaaddu isheesiif jettee waan hundumaa taatudha. Isheen immoo duuteetti kan ajjeeseen immoo sidha. Carraa tokko qofa naa kennu hundumaa isaanan sirreessaa. Waan cabee tokko ta'olti suphame iddoo isaa duritti deebi'uu danda'a? Iddoo isaa duritti deebi'uu hin danda'u. Ati sina keessa iddoo tokko iyyuu hin qabdu. Iddoo qabdu immoo ofii makee duwwaa goteetta. Chaaw. Dhiirri duruwaaf qarshii isheen barbaadduun kennini dhiira gaadhan jedhama. Maal taati qarshiin isiin kennis jechaa jiru bar jireenya kee jijjiira. Maal godhu re'aan? Halkan tokko qofa safaana dabarsi namtichi sooressadha. Anatu siin jedhe. Anaan nagartu kunoo maaliin akka kana fu'aa jedhee jiraadha seeti. Jaalallee keen sodaattu ati? Baannoon beeku. Gowwaa wayiidha. Kunoo yuun dhufee takkaa turme. Qarshii xinnoo naa kenname isaaf hin si barbaade. Qarshii meeqa barbaadde? 20. Xiqqoo jettee 20 yeroo itti garuu akkam qoostan qabu. Yooma qabaattaati. Hojjechaan jira gaaf tokko nan qabaadha. Otoon qabaatiin akkamti jaalallee qabatteere. Sababiin si jaalladhuuf dho. Dhiirri duruwaaf qarshii isheen barbaadduun kennini dhiira gaadhan jedhama. Dhugaa ta'uu danda'a garuu waan tokko natti himi. Durbi qarshiidhaaf dhiira faana ciistu maal jedhamti? Maaliif naa tareeti isaan keessaa tokko dhamu? Maal jechuudha? Jechuun immoo hojii hin qabdu eessaa qarshii kan hunda fayyadamuu barteen jedhe. Na qorataa jirtaayi? Maaliin si qoradha? Garuu dhagiitii dhiiga kee qoratame. Tarii yoona qarshichi dhukkubas fideera ta'uu danda'a. Akka inni sirriitti gammaduuf jedheen biyya kanaa badeeraa jedhee teekstii godheef hin soobee. Akkasumatti maaf itti himne garuu? Diiviitu nu ba'e mo'ansa takkaan maanaa qaba. Ati biyya kanaa deemtamni ani immoo addunyaa kanarraan deema. Ani isa malee innis na malee jiraachuu hin danda'u. Yoo nama maaltu dhaga'amaa laata? Bagana irraa deemtes jechuu danda'a. Dhiirri bara kanaa nama nama. Latiin koo akkas miti ofiisaarra na jaallata. Yaa Waaqayyo dhiifama. Lubbuutti na keessa baasuu qof. Kunoo safara isaanii geenyeerra. Gaafan sarpiraayiziidha jedhuun akkamitti na hammataa laata? Deemi mi'aan dadhabeera. Tole ammoo geenyeerra. Yeroo hundumaa maallaan jedha beektaa? Ataanaaf jetteen jiraate taanaan ani siif jedhee nan du'anaan jedha ture. Akka inni itti na jaallatu maal laalta? Latii maalin godhe? Kuusa akkamiin kuusee? Nan ajjeesi. Latiin ajjeesi. Maalin godhe? Nan sobeem lati. Pirankii sarpiraayizii si gochuuf hin tureem.
waan sirrii waan sin miidhamtaa laata jedheen sitti musodaadhe malee anis jaaladhee miti kan si faana jiraachaa jiru. Lati maakii pirankii godhimeerra. Maal jedhe? Anoo sin jaalladhu fayyima si duukaa taa'aa jedhiin. Isa boodoo? Isa booda immoo kan isheen jettu barraaka. Lakki qoosaa akkasii qoosnee hin beeknu natti ta'aaf. Maara koo qaba akka pirankii ta'e dafteetti hin taa'u. Haa ta'u sammuu eeshi. Akkas wayii. Bileensitti olii isheen jette. Nageera maakisi faana jiraachuun osoo adda baay'aatti tola. Maal jechuudha maalin balleessi? Hooma waan balleessitee hin qabdu. Ani kanin si duukaa jiraachaa jirus jaalladhe osoo hin taane akkasumattidha. Yoon sitti immoo miidhamtaa hidhee yaade. Garuu turtee miidhamuu kerraruma miidhamuu keessi fooyyee jedheen sitti murteesse. Kanaafuu asumatti haa dhaabbatu. Dhugaa baga si biraa dhufee malee ani yaadaan ture. Maal jechuudha? Waan sirrii waan sin miidhamtaa laata jedheen sitti musodaadhe malee anis jaaladhee miti kan si faana jiraachaa jiru. Wal hubachuun gaariidha. Maalumaaf baga si biraa dhufe nagaatti. Yeroo tokko wanta xiqqoosaaf dubbattu dhugaa bara meeqa dhokatee jiru baasa. Anis dhugaa na dhokate bareera. Haa ta'u deemi karaa gaarii. Tole. Haay. Deema si maal fakkaataa kun immoo? Hojiin si galchisiisa jettee mana na baastee duree na lakkafsiista. Ammayyuun dhufnee moolatiin maal ta'e duree sa'aatiin kabaja. Inni sa'aatii kabajuu dhiisuu isaatti ana si kabaja dhabaan jira. Hin deemtoota si gurbaa? Dhiifama sin jeeqee yoon ta'e garuu takka na dhaggeeffadhu. Takka si dhaggeeffadhu silki kee jechuu fedhanii hin kennu deemasi. Eenyutu akkas fakkaataati? Eenyummaa maal qaba kun? Isa dhiisa amma dhufeera turlatiif hin bilbila. Namni takka tasgabbooftee na dhaggeeffatte wayyu. Maqaa kos beektaa? Deeman manarraa. Deemnarraa hin dhageessu. Lata achi hin geenye moo? Ga'eeraam si argaan jira kottu. Ahaa. Kottu. Hiriyoota kee waan mattee nan beektu ka kosi. Eessatti na beektaa yoo na arrabsita? Ammoo. Dhuftee mucaa kana narraa reemee yoo afaan kenna gaate. Maa inni lati? Latii. Maakii dhiifama nama akkasitti gaafatamummaa fudhee hojii galchuu hin danda'u. Maal jechaa ni oolte? Akkas jechuu koof dhiifama. Hiriyaa akkasii qabaachuu keetti garuu saalfachuu qabda. Ati guyyaama tokko yoo jarjaruu dhiiste maal ta'a? Carraa akkamiif dabarsitee beektaa yooma jarjaruu dhiistaa? Akka inni sirriitti gammaduuf jedheen biyya kanaa badeeraa jedhee teekstii godheef hin soobee. Akkasumatti maaf itti himne garuu? Diiviitu nu ba'e mo'ansa takka ammaa nama qaba. Ati biyya kanaa deemtamni ani immoo addunyaa kanarraan deema. Ani isa malee innis na malee jiraachuu hin danda'u yoo namaaltu itti dhaga'amaa laata? Bageenarraa deemtes jechuu danda'a. Dhiirri bara kanaa nama nama. Latiin koo akkas miti ofiisaarra na jaallata. Yaa Waaqayyo dhiifama. Lubbuutti na keessa baasuu qoof. Kunoo safara isaanii geenyeerra. Gaafan sarpiraayiziidha jedhuun akkamitti na hammataa laata? Deemi mi'aan dadhabeera. Tole ammoo geenyeerra. Yeroo hundumaa maallaan jedha beektaa? Ataanaaf jettiin jiraate taanaan anumusiif jedhee nan du'anaan jedha ture. Akka inni itti na jaallatu maal laalta? Lati maalin godhe? Kuusa akkamiin kuusee? Nan ajjeesi. Latiin ajjeesi. Maalin godhe? Nan sobeem lati. Pirankii sarpiraayizii si gochuu hin tureem. No galii manatti na eegi. Isa si wayyaa. Yeroo si ilaalan dhiira fakkaatta. Achi booddee hojii wayiin qabaa manumatti na eegi jedheen hin be'e. Maskiina kana. Abbaa manaaki. Maaltu sin as sareesin galgaloo lagarraa baqqachaa. Lati kadhannaa kee yeroo miraan yaadatta? Wanta na arguun qabnii na agarsiisiin jettee kadhata turte. Garuu immoo maal godharee kadhannaan kee hin dhaga'amne har'a wanta arguun qabne argiteetta. Kan nama gaddisiisu argitees waan gootu hin qabdu. Beektaa miti? Beeka. Yoo dagatte immoo si yaadachiisa. Mana koo keessa jiraattaa horii koo nyaattee bultaa.
uffatallee qarshaan biyya ormaa keessa jooree fideen uffatta. Horii koodhaan jiraachaa wantan barbaade waan godhe akkan barbaade waan godhe mirganatti dubbachuu qabdaare hin qabdu. No galii manatti na eegi isa si wayyaa yeroo si ilaalan dhiira fakkaatta. Sigaa hanga ammaatti nan si dhaggeeffadheef si duukaa jiraachuu filadheen itti fakkaate si tuffadheen tole galgala yeroo galtuu mana kee fi qodaa kee qofa mana keessatti argatta. Anaan garuu bara baraan tasumaan argachuu hin dandeessu kana booda. Waan sirrii waan si miidhamtaa laata jedheen sitti musodaadhe malee ani si jaaladhee miti kan si faana jiraachaa jiru. Lati maakii pirankii godhimeerra. Maal jedhe? Anoo sin jaaladhu fayyuma si duukaa taa'aa jedhiin. Isa boodoo? Isa booda immoo kan isheen jettu barraka. Lakki qoosaa akkasii qoosnee hin beeknu nattaafu. Maara koo qaba akka pirankii ta'e dafteetti himtaamu. Haa ta'u sammuu eechi. Akkas wayii. Bileensitti malee isheen jette. Nageera maakii si faana jiraachuu osoo adda baanyatti tola. Maal jechuudha maalin balleessi? Hooma waan balleessite hin qabdu. Ani kanin si duukaa jiraachaa jirus jaalladhe osoo hin taane akkasumatti yoon sitti immoo miidhamta jedhee yaade. Garuu turtee miidhamuu kerraruma miidhamuu keessi fooyyee jedheen sitti murteesse. Kanaafuu asumatti haa dhaabbatu. Dhugaa baga si biraa dhufee malee ani yaadaan ture. Maal jechuudha? Waan sirrii waan si miidhamtaa laata jedheen sitti musodaadhe malee ani si jaaladhee miti kan si faana jiraachaa jiru. Wal hubachuun gaariidha. Maalumaaf baga si biraa dhufe nagaatti. Yeroo tokko wanta xiqqoosaaf dubbattu dhugaa bara meeqa dhokatee jiru baasa. Anis dhugaa na dhokate bareera. Haa ta'u deemi karaa gaarii. Tole. Haay. Deema si maal fakkaataa kun immoo? Hojiin si galchisiisa jettee mana na baastee duree na lakkafsiista. Ammayyuun dhufnee moolatiin maal ta'e durallee sa'aatiin kabaja. Inni sa'aatii kabajuu dhiisuu isaatti ana si kabaja dhabaan jira. Hin deemtoota si gurbaa? Dhiifama sin jeeqee yoon ta'e garuu takka na dhaggeeffadhu. Takka si dhaggeeffadhu silkii kee jechuu fedhanni hin kennu deema si. Eenyutu akkas fakkaata? Eenyummaa maal qaba kun? Isa dhiisa amma dhufeera turlatiif hin bilbila. Emmuu takka attas gabbooftee na dhaggeeffatte wayyuu. Maqaa kos beektaa? Deema manarraa. Deemnarraa hin dhageessu? Latachiin geenye moo? Ga'eera si argaan jira kottu. Ahaa. Kottu. Hiriyoota kee waammattee nan beektu ka kosi. Eessatti na beektaa yoo na arrabsita? Ammoo. Dhuftee mucaa kana narraa ari'amee yoo afaan kenna gaate. Maa inni lati? Latii. Maakii dhiifama nama akkasitti gaafatamummaa fudhee hojii galchuu hin danda'u. Maal jechaan oolti? Akkas jechuu koof dhiifama. Hiriyaa akkasii qabaachuu keetti garuu saalfachuu qabda. Ati guyyaama tokko yoo jarjaruu dhiiste maal ta'a? Carraa akkamiif dabarsitee beektaa yooma jarjaruu dhiista? Dhufaan jira amruumichi lakkoofsa meeqadha? Lakkoofsa 17. Tole. Tur. Mbulla miti moo akkamidha maal yaadde? Mbulla. Birushii ilkaanii koo irraanfadheen beene eegi bakka fudhadheen dhufa. Tole dafii kottu. As jirtamoo? No. Ol galii fudhuu deemi. Na dhageessittamoo? Yoo na dhageessitte ta'e maaliif na ittisne reetuun deemeera ta'eoo? Nama deemuuf keetti sun tursiisuudha malee deemsarraa hambisuu miti. Kanaafuu kana booda nan jaallattu jechuudha? Sin jaalladha malee garuu jaalalli kabajaa fi amanamummaa hin qabne deemsa galma hin qabnedha. Dhiifama guddaa hin deemu na nafa. Deemteettaa? Yoo? Yogguu deemuuf murteessite ammaaf tees faayidaa hin qabu. Yaadni kee deemeera. Kanaaf qaama keedha. Isaanis deemu. Yoon si rakkisuudhaa baadhee qubeelaa koo fudhu deemi jalaan barfatiin. Waayoon sitti mee garuu natti naartu miti? Maaliif? Lati. Maaliif an sitti arare? Maaliif harka koommoo garaa keerra keesse? Garaa kootti naafeera. Kan ji'a meeqa? Ji'a 3 ol. Ba'uun danda'u jechuudhani? Yes! Kaayyoo kun galmaan ga'e. Yes! Maaliif akka kana gammaddare? Maaliif ani hin gammadure? Kaayyoon koo jalqabuma si miidhuu ture. Aarii koo durbatti baachuu ture. Rakkina isheen keessaan baane keessa gashee ofii kootti kolfuu dhaabbadhee akka barbaadde kee taata. Yes! Yeroo jettu sulumayyuu kaayyoon kee na miidhuu ture? Miidhuu qofa mootuu na danda'ameeti shamarran hundumaa miidhuudha malee garuu ammoo naa ta'eera kaayyoo koo galmaan ga'eera sittiin kolfuun.
Maal kofalta? Dhugaa jiruun barta. Karaatti naafeera qofa jedhin. Laala hin sobdataan garuu sinnan godhin. Waaqayyo garuu akka namaa miti. Akkuma kee namoonni hamoon akka jiran namoota gaariis qopheessee naan miidhamarraa nooshiira. Miidhama maalirraa? Miidhama yaadi keenyatti fiduuf tureerra. Maalumaaf nama wajjin jiraattu adda baafadhu. Maal fidame? Poostpiilee? Lati maalin jedhan? Maal fidame? Poostpiilee? Uyyuu maal jedheen sobaanii? Lati Maal jechuuf? Situ natti kenne naan jedhika. tasgabbaa himee? Kunoo tasgabbaa'eera. Kan koomiti kan hiriyaa godhu. Astaa yeroo baay'ee eenyuun hin eega. Anaan. Lakki hiriyaa keedha. Sii galeera ni hamu. Lati jaalalli isheetu karaatti na argee itti laadhu jedheen itti kennu. Anaan kan na dhibu siif namoonni akka kee dabasin hojjetan irraa sababa keessantu nama aarsa. Dhugaa na amani Lati. Amani. Ati dura amanam. Ansiif amanamtuudha maaliif na amantu ati? Wanta harka keerraa garuu amanamummaan ibsu. Fudhu si fayyada. Dhugaa? Yes! Abbaa ilmaan ta'e. Hoteela moo mana yaalaadha naan jedhanii maal kaffaleen as keessaa si baasam? Amma lafumatti da'antu dhibameenyaan as keessa fidanii iddaamatti nagashuufidha malee. Mucattii malaannee fi ba'uu keenyadha maaki. As jirta ani kan hin jedhu ati mee namni amma gaafa dhala godhatuun gammadamni namni amma gaafa dhalchuu ililil jedhamni anis gammadu maal immoo gammada maaliin kaffalee mana kana keessaa si baasa asuma jiraattu asuma moojii isaanii hojjettaare ati gaafa sanas fidanii dhufan hin dhaquun jettu hin dhaquu achi hin dhaquu hin qabnu birriin jettu. Ofii kooyyuu ciniinsurran ture. Ciniinsuun maal dhaadholiin keenya ciniinsura turamini kan kana godhaa jiru warra laakoo sana dhayyee dudduubatti na hambisuuf warra laakoo kana qaba. Faayinaanshaal na rukkutuuf jedhanis hin baatanii lafa akkasii si fidu dudduubatti na hambisuuf ani yooma wallaalee abbaa masti fidanatti. Lati. Dhiisi ani yooma wallaalee gomattuu koo murtittii koo ani yooma wallaalee baasti fidde yooma wallaalee. Hello abbe waan irraa qabdu ta'e karuma nagaa nan gaafattu inni ta'e utti immoo haadha manaa kun hageessisii jedhisi kana dheeraan. Maal Lati bakka ishee sirriitti kunuunfamtu bakka laaboraatoorii gaariin jiru bakka kutaan da'umsaa sadarkaa isaa eeggate jiruun geesse. Maarree sabni sadarkaa sabni na yaaddesse qarshii isaan na gaafatan amma eessaaf deen gaffala. Sodaattu. Bagan sodaadhe. Kanaasa nama fudhattee na dhiistu fidhannitti waan sana hundumaan afaan dabarsite. Maalifan fudhu wanta dhagee maalifan naman? Amanuu hin qabdu kaa. Maalifi? Sababiin isaa gaafa nuun jaalala wajjin jiraachaa ture waa tokkotti hin fakkaatin erga naaf gidduutti qabaan uumamee asaan gatii ta'eef. Bagaasaan. Lakkii maakii ergamaan beekne irra seexana beeka wayya. Yaadi kun sirriitti hin fakkaatu. Uffeekaa dhuma irratti baga seexana ta'uu kee amanteeka. Yoon seexana ta'es daandii si argachuu irratti hin seexana ta'e. Amma immoo deemi daandii na dhabu irratti immoo ergamaa ta'uu dandeessa ta'a. Hin deemu. Ansi hin deema gaa. Anis si faana hin deema. Maalirraa qabdati deemnarraa? Jaalalan si biraa qaba kaa. Saxumuraa kun sitti maaralaa deemnarraa? Tole. Anis jaalala si biraa qaba amlati. Kottu deebiin araaramna. Hin deemee? Lati. Anis jaalala si biraa qaba hin deemiin. Akkasin jettu uree sila. Dhiifama. Biyyan keessatti dhaladhee guddadhe wallaalu? Ayaana. Namuman gaafadhullee dhabu? Qoyi takka obboleessa. Takka mana namaa natti agarsiistaa? Dhiifama garuu. Maaki? Lati. As jirtaayi? Waggaa dheeraa booddee deebinee wal agarreen maal akkamittiin deebitee dhufte? Maatii koo wajjin abbaa manaa koo barsiisuun dhufe. Dhugaa jijjiiramteetti ammoo atoo maal rageessitta darraa? Fuudha geeraam garuu immoo fuun. Ata ammayyuun qosta mana armiidhaan ifaysa ture bakka isaa wallaale. Maal kunno mooraama gurraacha sanadha. Achidhaayi. Eenoo. Kana miti manni keessa wal agarraa baqqachaa nan dhufa tolee. Kana booddees waan dhufuun jiru ammoo mallee itti muuta. Maaki takka dursin jaalladhan ture. Dhugaa ani sin jaalladhan ture. Ay ijoollummaa.
Nama dhiba walitti mu sodaannee ol dhabne jechuudha. Ta'uu isaati ka. Amma garuu waan goonu hin qabnu. Ani heerumeera. Eeno deemi bakka. Tole jadi bakka allatti. Deemi. Natu barfate. Eenyu siin jedhuree bareedduu ko haadha ko siin jedhu. Akka inni sobduu akkanaa ta'eef akka inni qarshii nama harkaa fuudhee deebisnee maalitti hin bareereen. Maalumaafuu tasgabbaa itti haasa'e. Hin dhufeeyyuu kunoo. Ani yoon deebi'e wayya akkuma siin jedhe godhimmoo. Na argee deebi'ee moo siluma lafatti jarjaru qaba. Ani yoo deeme natti tola ture. Otuun deeme maali lafa deemtu qabda maakii ko. Maakii kun an jedhiin. Eenyu siin jedhuree bareedduu ko haadha ko siin jedhu. Maalin balleesse? Maalin balleesse nan jetta? Turaan si karaa dheeraa? Eenyummaan qabne qabaadhu. Otoo qarshiin qabaatiin akka isa qabatti jiraadhu sin jedheeraan. Tasgabbaa'e kasin hubachiisa. Maal tasgabbaa? Ani namarraa qarshii liqeeffachisu maal? Isayyummoo deebistu. Turaan sababii keetti qaana'uun qaba. Natti mika qaana'uun qaba. Achumatti of danda'e qaana'e. Siif jedheen qaana'e. Na dhageessaa siif jedheen qaana'e. Siif jedheen liqeeffadhe. Hiriyoonni kee guuna argan akka sanatti hin qofalleef. Siimiti kan uffata sirriin qabuuf hamma na keessa oola kan naan jedhe. Siif jedheeni. Si karaa dheeraa? Ammatti na kadhatutti eeguun qabamu. Ahaa, akkas taanaan dogoggorchu kan godha. Callisi yooti salphatte si duukaan salphadha. Yooni salphadhe na duukaa salphatta. Kabaja tana malee argattu. Kabajansi malee argadhu salphina. Sababiinsa wal jaallanna. Ifama. Waada nama du'eef jennee nama lubbuun jiru gammachiisu isnaayi. Akkam ta'an? Ammoo nan dadhabe. Ani siif jira. Amma waan tokko qofa naaf godhi. Maal? Akkuma targitu ati kun ajilaa dadhabaa jirti. Waaqayyoon godhin maleetu ishee waan ajilaa taateeti umurii koo guutuun gaabbaafamu. Maaliif gaabbaafta waan humni kee danda'u gochaa jirta? Maaliin godhe fedhe haadha koolee nama guutuu dadhabedha mani. Naagala amlatii koo xiqqoo mana obsi barumsa koo fixuuf hoggaa muraasa naafe. Kana gidduutti yoo ishee waan ajilaa taate'u. Anaan maal godhi naan jettaa waadaanaa dhokuuf galee wanta isheen naan jettee boqottee beektaa miti? Ilma koo otuun cidha kee hin argin maatii godhattee tuun sin argin duun barbaadu naan jettee yeroo marar beeku. Maaki haati kun ajilaa duufi maaliif na hubattu? Kan koo muduu ta'e ati na hubadhu. Tolii maal godhu? Gaa'ela dhaabbanna. Dhiifa malati akkuma fedhii haadha kee eegdee jiraachaa jirtu anis waadaa haadha koo eegaan jiraadha. Waadaa maalii? Lati barattee toon fidhin jireenya adda biraa keessa akkan galee naan jettee boqotte beektatis. Waadaa nama du'eef jennee nama lubbuun jiru gammachiisu isnaayi. Lakkiin duuni yoomiyyuu armeen koo laphee koo keessan jiraatti. Dhageessee siif garuu duuteetii ta'uu danda'a. Tole. Ati sarmee kee gammachiisi. Ani sarmee koon gammachiisa. Deemi. Nama waadaa harmee kee kabajeessi duukaa jiraatu barbaadadha. Anis immoo nama harmee koo gammachiisuun barbaadadha. Tole nagaatti. Mee abbaan koo aduus hin beeku naan jedhan sokaa. Obboleessi koo garuu kaadhimaa gaarii akka keessumatti argate. Mee natti himi. Maal jechuudha anadha malee kan isa argate guyyaanis argadhe baay'ee man gammada. Maalatu akka sana caalaa jaallatu taasaa jirta obboleessa koo daba. Silaawo. Maaki. Eessatti baddee? Maanni beektaammoo? Eenyuun isa moo lakkiin beekun? Beekuni maal jechuudha? Waan baay'ee haasa'uu barbaadeen ture. Garuu mee abbaan koo aduus hin beeku naan jedhan sokka. Sin beeku siin jettee miti? Callisi. Maaki naa kakadhuuka. Lati akkuma jireenya koo jeequ dhuftee miti ammati haaloo kee baachuu dhuftee miti? Lakki hamaa sirratti yaanne. Maarree sokkii kaasiti. Manan beektu jechuudha kan haa ta'u. Amammoo akkas taana jalqabanii kottumee hin deemna. Akka nama sirriitti si beeku godhatee garuu. Nama akkasiitti hin beekan kottatu hin deemna. Anis kana booda sin beeku. Dhiifama sammaaf immoo. Dirqama mana ciisichaa safaan dhaqxe. Maaliif na waamte? Maaki. Hubannaa sirriidhaan hubanni himmatu waan hundasaa. Akkam jechuudha? Fedhii koodhaan wanta ta'e hin jiru ka. Si dirqamsiisa dhaare? Eeyyee dhiifama naa godhu. Dirqamaan mana ciisichaa safaan dhaqxe? Eeyyee. Dirqamaan si beellame? Eeyyee. Dirqamaan bilbila keessarraa fudhate? Dirqamaan sin jaaladhuuf jechisiise natti mika. Dirqamaan latti guyyoomsite na biroo kottu siin jedhe. Na ilaali. Cheatingiin fedhadha malee dirqama miti. Amma deemi. Lati. Deemi siin jedhe. Naaf hin galle qubsataa sitti dhiiseen birzdee kabajuu deema. Lati. Baay'een jarjaraa jira matti dhuftee naan sin dubbisee naaf jedheen bee malee. Isatti deebisaa wajjin deemna. Eessa deemna? Dhukkubsataan ciibsee dhufe. Waa'ee dhukkubsataa maal godha reen? Birzdee hiriyaa godha wajjin deemna. Naaf hin galle dhukkubsataa sitti dhiiseen birzdee kabajuu deema. Amma deemfata kee jira dhukkottu gaanchee ofirraa baasi. Ati deemi. Ana si lubbuun baraaruun qaba. Waa'een koo sin gashuchuudhaa siin. Kun amma waa'ee kee miti. Waa'ee birzdee hiriyaa keedha.
guyyaa dhaloota namaa kabajuuf jedhe lubbuu abbaa ijoolleen samana isa eeganii niisu. Tur dooktaroonni biraan jiranii isaan hojjetanii moo na wajjin deemu jibbiti? Jiru kun garuu hojii hospitaalii keenya jedhu jedhee natti kennedha. Kanaafuu natu hojjeta. Maal hospitaala keenya jettaati yeroo mara? Hospitaala kanarraa maaltu adda godhaa faarsita? Sirriitti na dhaggeeffadhu. Sin dhagaa natti himi. Hospitaalli naashinaaliin Naqamtee maaliif filannoo jalqabaa ta'e beektaa? Tajaajila keenya yeroo hundumaa ispeeshaalistoota muuxannoo qaban qofaan kennina. Haalli keessummeessuu keenyaa dijitaalawaa, qorannoo endooskooppii fi kolonooskooppii, altiraasawundii fi raajii, yaalii cabaa fi dhibee lafee ispeeshaalistii beekamaadhaan kennina. Ispeeshaalistii dhibee gogaa, ispeeshaalistii dhibee kalee fi ujummoo fincaanillee qabna. Kana irratti immoo tajaajila sa'aatii 24 kennina. Yeroo dhiyootti immoo yaalii dhibee ijaa, yaalii dhibee kaansarii jalqabuuf qophii xumurree jirra. Kanatu adda nu godha. Dhiifama deemi yaaliin galgaloo lagarra. Tole. Nambar fadhamete dhiifama guddaa naa godhi. Latiikoo noori. Maanni jike? Maal taate? Maal ta'e waayyuun taane? Maaf na sobda? Maalis sobii waayyuun taane? Namni bara kanaa garuu maaliif fakkeessaa ta'e dhume? Maal jechuudha naan galle? Mucattii sana ilaalime. Ilaali. Ani nagaa koo akkamisin? Ani dhibee tokko hin qabu akkamna. Tole nagaan naa turi harmee ko. Argitee baay'ee gadditee jirti garuu nagaa koodhanatti toleera jetti. Ani garuu yaada kanatti gonkumaa walii galuu hin danda'u. Maaliif beektaa yoo nama ishee jaallatu nama baay'ee ishee dhiphatu taasisaa jirti. Turi kanan jedhu nama nu jaallatu nama nuuf dhiphatutti gadda keenya ni mannu taanaan eenyutti manna. Orma waa'ee keenyatti dhimma hin qabnetti mannaare. Atis immoo kan itti gadda keenya dhoskituuf maaliifidha? Eenyutti machuufidha? Ofii koos gaddi isinis dhibbisuurra jedheen himlatiiko. Ani gaafan si baree guyyaa gammachuutti guyyaa kolfaatti qofa si faana ta'uuf miti. Guyyaa gadda keettis dha malee. Naa jiraadhu. Ejji bilbilee mucaan gawwaan kun immoo maal godhinaan jedhanii? Latiidha? Isa malee gowwaan eenyudha kan waan galleef? Tasgabbaa hime. Hangubadhe kana bira. Deebisee cufe. Nuti warra shamarranii garuu tolan jaallannu. Maaliif? Isuman akka garaa keessiifteef gowwaa jettaan mini kuno utuun akka dhiirota warra kaanii ta'e gowwaan jedhamu ture. Isarra gorteenyatti dheekkamaa artamoo? Ani sarara maaliif fuudha? Amma deemiti qarshii harkaan fuudhii kottu. Akka itti hojiin jiraattan sintu beeka. Bilbilii fideemu. Tole dhaqii fayyadamaanii gama bilbilaaf hin jira harkaa fuudheen dhufaati. Latiikoo. Taa'i. Maayinni maal taate fuula kee? Namni si ganee beekaa? Ammaafuu na mudanne. Namatu na ganee. Hiriyoota keedhaa? Lakki. Otoo namni si ganee maal gootate? Maalin biraa fuudha reegantuu biraan hin deemata? Akkas taanaan deemuun qaba jechuudhanis. Maayinni lati maaf kennaa si kenni caccabsitaa? Siin caccabsuuf immoo sin tuffadhe. Onni ofiirraa nama jaallachuun eddaa gowwaa nama taasisa. Lati. Amma garuu gamna ta'eera lammaffaa faana koora kan geenye nagaatti. Yoo isheen na dhiistee deemte dabaabaa irratti nu dheessee ajjeesa dhee waadaaf galeen ture. Dhageessa miti? Amma maaliif dhaabatta kottuka? Eeyyee sammuun koo ajjeesuu barbaada. Garuu inni koo waan biraa naan jedha. Sababiin isaas hin jaaladha. Oduu biraa dhiisi akkuma dhaadheetti itti naajjeesi. Waa'ee kee irratti harki koos gootummaan koos faayidaa hin qabu. Ati nama bineensaa yoo tana dhiiste sin ajjeesaa kanan si godha sanan si godha itti dhaadhattamti gaafa si fuuldura dhufu immoo harki koos irratti hojjetu maal naan jetta ati maallaa? Kamtu sitti tola. Ani ofii koo irraanfachuu nan danda'a. Garuu siin gonkumaa si irraanfachuu hin danda'u. Ani nan deema si biraas gootummaa kee biraas xiccaa kee biraas nan deema. Waan biraas nan barbaada. Maal? Onni koo keessaas deemi. Na baasuu dandeessaa? Nan dadhabee. Goota afaan dadhabamee jira moo? Qoonni jaalalaan immoo amoonyatu jedhee ani immoo siif waameera. Nagaatti. Garuu yoomiyyuu eessattiyyuu yaadadhu. Gaafa bakka itti na dhiistee deemaa hartu kana yaadattu adda ba'uu keenya qofa yaadatiin kanas yaadadhu. Namni akkasii akka jiru namni siif jedhee lubbuu isaa kennu. Meerree qubeelaan isii godhe. Meerree qubeelaan isii godhe. Shaaworii galii irraan fadheen dhufe. Dhugaa moo? Dhugaa tokko musti jarjarsee manaa na baasiyoo maal natti fudhate? Anaaf si adda ba'uu qabna. Maal jechuudha kun qoosaa akkamiidha? Qoosaa miti dhugaa kun dubbachaa jira. Asumatti tunu ga'e wayyaa. Dhuguma narraa adda ba'uu barbaaddaa? Mii maqaadha keedhaan naa kakadhu. Dhugaan dhugaadha. Kan wasitti mufiinsi waame. Nagaatti.
jechoonni kee duriyoo inni siin jaaladha si malee jiraadhu naan jechaa turte yoo sirraa adda bahee naan jireenya qabu naan jechaa turte yoo inni galgala bilbiltee siin jaaladha si malee jiraadhu naan jechaa turte yoo jaalalli keessa dhaqe natti mika siin jaaladhaan kee durii si malee jiraadhuun kee durii addan baanuun kee durii jechi kee ni dureessa dhaqe haalati jechoonni kee ammaa nan nufeeni eeyyii baay'ee nufeen garuu gaafan isaa wajjin jaalala jalqabee akkanatti salphaatti nan nufaan iseen naan uffite miti argite jechoonni qorri jechoota kee ammaadhaan diigamuu ni danda'u. Waadaan duriillee gochoota ammaadhaan ni diigamu. Nagaatti. Dhiira damtee ati noobsitu? Eenyudha kan dhiirri miiraan qabu jedhe. Miira qabna nutis. Yeroo xiqqoo ishee naaf ibsa maal taatanii? Yeroo xiqqoo ishee naaf. Lati maal taate? Maal rakkoon kee? Maal taate isin jechaan jiraam? Siin hin jechaara? Mana hojii ani kireeffadhee keessatti hojjedhu gadii sinaan jedhan. Kanumaaf amma kana artee gaddita? Kanarra wanti nama aarsu maaltu jira bakki sun bakka itti hojjedheen jijjiirama. Bakka itti hojjedheen boor nama guddaa ta'a bakka itti hojjedheen maatii koo deggara jedhee itti hojjechaa jirudha. Yoo ta'u miira kin to'attaati? Miira maaliin to'adha? Mana itti hojjettu argachuuf amma makka rakkatu beektaati. Lati dhiira damtee ati noobsitu? Hin obsu. Hojii kan hojjedhee dabar kanani maatii koo deggara. Hojii kan hojjedhee dabar kanani mana kiraayee kaffalu. Hojii kan hojjedhee kan jireenya koo jijjiiruuf tattaafachaa jiru sii galee. Namni fayyuma lafaa kee hin bo'u. Namni fayyuma lafaa kee hin gaddu. Anis immoo sababii gadduu koo kanaadha. Hojii kan abdatee namni meeqa akka harka koo taa'ee gaaru beektaa? Dhiirri hin gaddu. Dhiirri hin bo'u. Dhiirri obsuu qaba jettu. Eenyudha kan dhiirri miiraan qabu jedhe. Miira qabna nutis. Eeyyee. Gaafa nuun jaalala jalqabne nu faana turanii maakii kottu. Maakii kottuu deebiin siin jedhe. Akka salphaatti jalqabne inni kan akka salphaatti na dhiiste sokkitu kottuu deebii. Hiyyarratti yootee kana nasibiti amma immoo fudheera. Maakii utuu waa wal biraa qabnu fudhachuutti kaanee bar anis atis waan baay'ee dhabna. Dhugaamu awwaanan dhabuun qabu waan na biraa qabdee jiraate immoo yeroo barbaaddetti dhuftee harkaa fudhachuu dandeessa. Hin barbaadu. Maaliif waan kan kee ta'e kamiyyuu na biratti akkaaf hin barbaadu? Akkas taanaan si biraa jaalalan qaba. Fuutee na jalaan deemiin. Isa kana toon odeessin yaaduu qabdaa turte. Maal utuun odeessin? Maakii natti himi maal utuun odeessin? Isuma deemtee waa'ee keenya namatti haasofte dhaka. Maaliin haasa'e? Sitti moo? Hin barbaachisu. Silaatee haasaa namaadhaaf na dhiisuuf turte. Eeyyee. Gaafa nuun jaalala jalqabne nu faana turanii lama taanee jaalala jalqabnee lama taanee wal lollee lama taanee raarama. Nama adda biraa wanti gashu hin jiru. Lati. Callisi utuu lubbuun jiru haasaa namaadhaaf na dhiistee sokkuu hin dandeessu. Na dhageesse kan kanarraa nafe sababa biraa qabda taanaan garuu deemi. Kottu siree qabeen nuuf hin deemna. Nagadhisi hin deemu nagaa kana booddee. Hin gaan jedhe amma nuti si duka akkas ta'a. Akkam? Dogoggora irratti dogoggora dabaluun barbaadu. Viidiyoo keef suura kenna bukkee jiru akka namni arguun barbaadda. Takkaa dogoggorii ramtii naa balleessi bakka. Kana booddee nama mormita taanaan faayila kenna bukkee jiruun siif battana. Tole si mormoo bakka nan deemaa tumti naa balleessi. Viidiyoo fi suura kana balleessi jechuun yeroon barbaadetti akka barbaadetti gochuun danda'u jechuudha. Rabbi fedhi lati jireenya koon balleessi naa balleessi maalis godhe amma kana. Jalqaba maaliif na ergite? Eenyutu na ergisiin jedhe? Si amanis jaaladheen na ka'ericha. Taariis immoo yoona dogoggorees ta'uu danda'a. Oo maarreen siif amanamee nama ammaa namatti na agarsiisin jira. Na gadhiisam. Lati. Yoo akka inni si dhokatee afuu barbaadde immoo sa'aatiin barbaadetti wanta hin barbaade naaf raawwachuutu sirraa eegama sii galee. Amma bakka baratame ruumii lakkoofsa 13 keessan jira. Dafiitii kottu waan biraa dhiisi.